loota qubeeti dubbatanii kan nama quunne callisuun isaanillee namoota baay'ee bukkeetti illee deebitee kan hubatamu qabsoo gammoojjii Eertiraa keessaa amma qabsoo karaa nagaatti dantaa dhuunfa isaanii dhiisanii namoota saba isaaniif jiraatan keessaa yeroo kamittiyyuu amma hojjetan kan hin faarfamne Jaal Abdii Raggaasaa keessummaa kabajaa keenya guyyaa har'aati. Jaal Abdii Raggaasaa dabalatee Jaal Jabeessaa Gabbisaa, Jaal Kannasaa Ayyaanaa, Jaal Mikaa'il Booranaa akkasumallee gadaanis asitti argamaa Koroneel Gammachuu Ayyaanaatis nu jidduutti argamaa hunduma isaaniitiin baga nagaan dhuftan nu jaani. Eeyyeedha hundi isaanii qabsoo Oromoo keessatti namoota ashaaraa mataa isaanii qabanidha. Isaan kabajaa keenyaadha. Yeroo baay'ee aadaa kan nuuf ta'e namni tokko erga nu biraa godaane erga nu biraa boqotee booda nama galateeffachuu beenna malee utuu lubbuun jiru ati jabaa keenya ati nuuf dadhabdeetta kabajisiin mala jechuu hin beennu. Isa kanaaf wal kabajuu kabajaa waliif laachuu utuu lubbuun jiru aadaa haa godhannu. Isaan warri kun sassakkaa keenya. Arra akka jiraannuuf arra maqaama oo jennee qubee afaan Oromoo akka dhoofnu namoota aarsaa kaffalan hundi isaanii. Mee walumaa gala haal tokko haamila keessa irra deebi'aa hunda isaaniitti. Arsaan sabaaf kaffalamtu takkaan isii xiqqoo hin qabdu haa taatu garuu tasaanii guddoodha hamma isaan arsaa kaffalan hin leellifamneef hin dubbifamneef eenyummaa arraa yeroo arrarra jirru kanaa fi ka'umsi riqichi gatii isaan kaffalan jeetii naman yoo dhugaatii harkaan naa mirkaneessaami. Hayyeenuuf jiraadhaa Rabbii fayyaa umurii dheeraa isiniif kennu jennaa dhaloonni qubee gocha keessan akkasuma immoo wanta isin dhaloota kanaaf dabarsitan guyyaa tokko seenaa gorii dhaloonni dubbatu ni jira waan ta'eef nuuf jiraadhaa isiniin jennaa hayyeegaa sagantaan keenya tamsaasa kallattis akkuma itti fudhatti jira. Mee al takka hundumti keessan bilbila harkarraa qabdan baasaati sheer godhaami sagantaan kuni ummata hunduma biraa kan hawwii fi dharraa akkasumas yaada lammii qabu hunda biraa akka ga'uu fi diinni nahee firree akka gammadu hunda biraa akka ga'uuf bilbila harkarraa qabdaniin peejii lammii jala galaatii sheer godhaami hundumti keessanuu. Kuni kaffaltii biraa hin qabu akkasuma immoo kun olmaa baay'ee miti waan amma kanatti bu'aa hin qabne iyyuu sheer gochaa oolla miti isa kanaafi yoo barruu lammii beenyaa Facebook irra seenaati lammii beenyaa jedhaati sarchi godhaati sheer godhaa namoota biyya bakkee biyyoota keessa jiran namoonni carraa kanaan lammii bukkee dhaabachuu barbaadan kitaaba daayyaalle carraa kanaan akkasuma lammiin kitaabota afurii wal kan barreesse isaan keessaa tokko afaan qawwee jalatti jireenyaa fi du'a gidduu hundee gaaffii Oromoo kitaabota amma kana barreessaa hawaasa isaa biraan ga'ee jira. Akkasuma immoo ogbarruu Oromoo keessatti bu'aa guddaa buusee jira. Lammii beenyaa waraana inni qubeedhaan jalqabee qalama isaa immoo rasaasa godhatee dhaloota gubee gara fuulduraatti kan adeemsaa jiru. Mee haal tokko haamila keessa naa kennaaf isaaf. Lammiin dargaggeessa qaxaleedha dubbatu dubbii guutaa dhaabbatu mul'ata guutaa bifa tole isaa jecha tole isaa akkasumallee ogee isaa egaa ogummaa isaatiin har'ammoo hunduma dabree hunduma dandamatee asitti walitti nu qabee jira milkaa'ina kana lubbuun jiraattee baga bira geessee jaan hin dadhabinaa gaarra shaa godhaatii naa galateeffadha. Hayyeegaa abbaa cidaa kan ta'e abbaa dhangaa kanaa kan ta'e aasaa baga nagaan dhuftani kan nuuf taasisuun gara waltajjiitti dhufu nama jabaan amma maqaa isaa kaasaa turre qaroo dargaggeessa qaroo kan ta'e gameessa namaa kan ta'e kana qofas miti immoo injineeradhasi barreessaadhasi lammii beenyaa haamileedhaan gara waltajjiitti naaf simadha. Shaagoodha. Baga nagaan dhuftan. Akkasitti sin argu baay'ee gammadeera. Kabajamaa. Kabajamaa obbo Dirribii Damusee pirezidaantii Waldaa Maccaaf Tuulamaa. Kabajamaa Jaal Abdii Raggaasaa seensa koree hojii raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo. Kabajamaa obbo Dastaa Dinqaa
walitti qabaa paartiilee siyaasaa Oromoo Itoophiyaa. Kabajamaa obbo Roobinaan Shuumii walitti qabaa waldaa barreessitoota Oromoo. Maanguddoota, hayyoota, dargaggoota, hawwan sagantaa kiyya kabajanii waamicha kiyya dhaggeeffatanii bakka kanatti argamtan baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Guyyaa kana akka kanatti kitaaba kiyya nan eebbisiisa jedhee yaadee hin beeku. Har'a gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Gammachuun natti dhagahame kun isin anaan kabajanii bakka kanatti akka kanatti argamu keessan irraati madda baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Guyyaan irraa akka carraa ta'ee guyyaatti booranni aangoo walitti dabarsudha. Guyyaa dimokiraasiitti jechuu dandeenya jechuudha. Nuti asitti akka itti walitti qabamu keenya baay'een gammadaa. Uummata keenya Booranaa aadaa gadaa tiksanii sirna gadaa tiksanii asiin nu gahan baga ittiin isaan gahee jechuun barbaada. Baga ittiin nu gahe. Kaleessa guyyaa dubartoota addunyaa ture. Dubartoonni seenaa uummata Oromoo keessatti haa ta'u seenaa uummata addunyaa keessatti gahee guddaa qabu. Hundumti keenya dubartiirra alanne. Dubartiin deessuu qofatu hin taane beektuu hoggantuu kan addunyaa kana jijjiiruu dandeessu akka taate guyyaa kabajamaa kanarratti sagantaan kiyya wal qibuu isaatiin baay'ee natti toleera. Baay'ee guyyaa kana geenye jechuun barbaada. Iddoo kana dhaabbadhee fuuldura keessan dhaabbadhee kitaaba kiyya eebbisachuu danda'u kootti Waaqan galateeffadha. Sababni isaa jireenya baay'ee qormaata ta'e keessan dabarse ijoollummaa kiyyarraa kaase sochii dargaggootaa keessatti hirmaadde yeroon sochii dargaggootaa keessatti hirmaadde keessatti dargaggoota baay'ee wajjin kaane haa ta'u malee dargaggoonni nuti waliin kaane baay'een isaanii asin jiran asin jiranitu hin taane baay'een isaanii lubbuun hin jiran. Injiinar Tasfaa'uun Camadaa, Nimoonaa Xila'uun, Gaaddisaa Arpaasaa, Kumarraa Dhiinsaa, Kamaal Xahaa, Jaagamaa Badhaanee dargaggoota maqaa isaanii waamee fixuu hin dandeenye hedduu waliin turre. Dargaggoota kana baay'een isaanii na hooggananii baay'ee isaanii immoo na hooggani. Isaan har'a iddoo kana hin jiranii. Bakka isaanii bu'ee ani lubbuun hafee maqaa isaanii kaasuu danda'u kiyyatti baay'een gammada. Dargaggoota jajjaboon akkasii nuun bakka guddaa nu ga'uudhaaf lubbuu isaanii baasan utuu aarsaa hin baafne ta'e nuti asitti walitti qabuu hin dandeenyu waan ta'eef. Yeroo dargaggoota irratti baay'een keenya sochii Oromoo keessatti mul'achuudhaaf yookiin maqaa horachuudhaaf gurra argachuudhaaf akka har'aa kana hawwine hin beeknu. Dhokachaa turre dhokannee qabsoo geggeessinaa hojii hojjennaa hojii hojjennee kaan immoo miilla balleeffanna. Sababni isaas lubbuun turuuf waan ta'eef. Kanaaf ba'aa kana hunda keessa dabarree har'a ga'uu danda'u kootti baay'een Waaqa galateeffadha. Lammaffaa irratti haadha koo baay'een galateeffachuu barbaada. Akkata irraa ta'ee yeroon ijoollee ture abbaan koo waraana dargii waan tureef haadha kiyyatu na guddise. Haati koo barnoota hin qabdu. Mana barumsaa galtee hin baranne haa ta'u malee an akkan mana barumsaa hin hafne dhiibbaa guddaan irratti bulchitee umurii kiyya waggaa 6tti akka mana barumsaa galu na goote. Ani baadiyyaatti na ladde baadiyyaa keessatti umurii sanatti mana barumsaa galuu hin danda'amu. Garuu abbaan kiyya Eertiraa tureetu
ani waan barumsa barachuu dadhabeef sadarkaan ammalu argachaa hin jiru. Ilmi kiyya haa baratu. Kanaaf mana barumsaa galchaa jedhe xalaawaan barreesseef uleedhaan nagreebanii mana barumsaa nageessan. Haadha kiyya nageesse. Isheerraa alachuu qofa osoo hin taane na barsiisuu ishee qofa osoo hin taane eenyummaan har'a qabu kana. Jabinaaf laafina har'a qabu kana hunda isheerraan qooddadde waan ta'eef ammallee umurinaaf dheerattu jechuun barbaada. Ittaansee kitaaba kana yeroo barreessutti namoota baay'eetu na wajjin ta'e. Namoota baay'ee na wajjin ta'an keessaa tokko Battee Urgeessaati. Batteen hiriyaa kiyya waggaa 20 ture. Waliin yuunivarsiitii seenne inni umuriidhaan nama ta'e na dursa. Akka daa'imaatti na ilaala ture yeroo sanatti. Harka na qabee yuunivarsiitii keessatti waliin barannee waliin guddannee sochii Oromoo keessatti bu'aa bahiisaa waliin dabarsine waan baay'ee waliin dabarsuu dandeenya. Kitaaba kana yeroo mana taa'ee barreessutti kitaabni kun barraa'ee akka uummata bira ga'uuf gumaacha guddaa godhe. Har'a Battee lubbuun nu bira hin jiru. Battee dhabuutti ana qofatti hir'ate ta'uu hin taane uummata Oromoo hundatti hir'ata jedheen amana. Isa dhabuun baay'ee nama gaddisiisa. Umurii kanatti isa dhabuun ammoo baay'ee nama dhukkubsa. Wantoonni keessa jiru namoota akka Battee akka dhabnu nu dirqisiisaniiru. Anaaf madaa guddaadha. Haa ta'uuti wanta inni itti dadhabe kitaabota ani barreesse kun har'a iddoo kanatti eebbaaf qaqqabuu isaatti immoo Battee guddaan galateeffadha. Batteen maqaa argachuuf hin jiraanne. Qabeenyi namaa harka hin jiru. Hin sobne. Oromoo hin amanne. Oromoo hin ganne. Oromoodhaaf dhugaa Oromoo hanga danda'uuf hanga arrabni isaa dubbatu dubbatee darbee nama akkasii ta'uu isaatti namni akkasii nu keessa argamuttis baay'een itti boona. Iddoon isaa nutti irratullee waan inni itti hojjetaa ture nun immoo seenaa isaa akkatti dubbachuu danda'u kiyyatti nan gammada. Wareegama inni wareegama Oromooti, wareegama hunda keenyaati, kabaja guddaan qabaaf. Namoonni baay'een kitaaba kana yeroo barreessutti qooda adda addaa kennaa turani. Jaalallee Mitikkuu afaan Oromoo barreessu dubbachuu hin dandeessu. Magaalaa kalatti altee guddatte. Haa ta'u malee kitaaba kana lamaan yeroon harkaan barreessutti kitaaba kana daftara kana harkaa fuutee